jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenya akkam jirtu? Kuni sagantaa Jesus Method Ministry warri yeroo jalqabaa isiniif ta'e baga nagaan dhuftan isiniin jecha gara YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan immoo maatii akkasiin taatan isin affeerra. Guyyaa har'aas ergaa baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhiyaadheera. Turtiin keessan amma dhumaatti na wajjinaa ta'u. Mata dureen guyyaa har'aa wal wajjiniin ilaallu gaa'ela eenyutu jalqaba yaade kan jedhu wal wajjiniin ilaalla guyyaa har'aa. Dhiira moo dubara eenyutu jalqaba yaade gaa'ela? Gaaffii kanaaf deebiin isin sammuu keessan keessaa qabdan maal fakkaata? Gaa'elli gaafa guyyaa ja'affaa nama waliin akka uumame sagalee Waaqayyoo hin dubbatu. Gaa'elli gaafa guyyaa ja'affaa nama waliin uumame macaafa qulqulluu keenya gaafa dubbisnu seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 jalqabne hanga lakkoofsa 31tti yeroo dubbisnu sagalee Waaqayyoo kanaaf ergaa barbaachisu dubbata jechaadha. Akkas jedha seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa. Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaattis nama hin uumna. Isaan qurxummii galaana irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafarra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedhe. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyoottis isa uume, dhiiraaf dubartii isaan uume. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaas lafa guutaa isa harka jala galfadhaa qurxummii galaana irratti simbirroota qilleensa keessa balali'an irratti uumama lafarra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa jedhee isaan eebbise. Lakkoofsa 31 irraa Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa in ilaale kunoo innis baay'ee gaarii ture. Galgallis ta'e ganamis ta'e kuni guyyaa ja'affaadha jedha. Waaqayyo toora uumamaa yeroo raawwatu guyyoota ja'an keessatti wal duraa duubaan waan hundumaa bantii waaqaaf lafaa fi waan isa keessa jiru uume akka raawwate macaafa qulqulluu keessaa in argina. Egaa namni kan uumame gaafa guyyaa yoomitti? Gaafa guyyaa ja'affaati. Gaafa guyyaa ja'affaa kana namni gaafa yommuu uumamu macaafni qulqulluun akkas jedha. Waaqayyo ofii isaatii jedha kottaa jedhe jedha. Kottaa maal goona? Nama uumnaa. Akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaattis kan jedhu Waaqayyo nama uumuudhaaf marii akka gaggeesse in argina. Eenyu wajjin marii gaggeesse Waaqayyo isa jedhu kana asumaan caqasuun barbaada. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa fi Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaa Waaqayyo gidduutti mariin nama uumuu akka gaggeeffame sagalee Waaqayyo kanarraa dubbisnaa jechaadha. Egaa Waaqayyo nama uume jedha. Yommuu nama uumu immoo Waaqayyo attamitti uume jedha. Lakkoofsa 27 irraa Waaqayyo nama uume dhiiraaf dubartii uume akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti isaan uume jedha. Waaqayyo nama gaafa uumu akka bifa isaatti uume akka fakkeenya isaatti uume. Kana jechuun maal jechaadha? Bifaan fakkeenyaan jechuun amala Waaqayyootiin fakkaattii Waaqayyootiin wanta Waaqayyoo wajjiniin wal fakkeessu yaadaan qalbiidhaan waan baay'eetiin namni bifa kanaan akka inni uumame sagalee kana keessaa argina. Dabalataan uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irraa immoo dhaqnee gaafa dubbisnu macaafni qulqulluun keenyi akkas jedha. Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolchee hafuura jireenyatti godhu funyaan isaatti baafate akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'e jedha. Uumama boqonnaa 1 keessatti Waaqayyo maal uume jedha? Nama uume. Dhiiraaf dubartii isaan uume jedha. Uumama boqonnaa 2 keessatti immoo eenyutu akka dura uumamee fi eenyutti aanee akka uumame sagalee Waaqayyoo lafa kaa'a. Akkuma kanas akkaataa itti namni uumame macaafni qulqulluun dubbata. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irraa maal jedha? Waaqayyo duraan dursee maal godhe? Nama gaafa uumu biyyoo lafaatti nama tolchee jedha. Biyyoo lafaarraa nama tolche. Sana booddee biyyoo lafaarraa qaama isaa hundumaa bocee erga xumuree booddee maal godhe Waaqayyo? Hafuura jireenya itti godhu immoo karaa funyaansaa namatti baafate jedha. Egaa hafuura jireenya kennu gaafa karaa funyaansaa namatti baafatu namni akkasitti uumama lubbuu qabaatee jiraatu yookaan immoo nama jiraataa akka ta'e sagalee Waaqayyo dubbata. Kana keessaa maal argina? Waaqayyo gaafa nama uumu dhiiraaf dubartii akka uume saala lamaan akka nama uume macaafa qulqulluu keenyarraa argina jechaadha. Kana qofa miti jalqaba uumamaatti Waaqayyo nama yommuu uumu eebbaan akka uume macaafni qulqulluun dubbata. Erga uumee booddee nama hin eebbise Waaqayyo. Baay'isa wayii nama Waaqayyo gaafa uumu uumama hundumaarraa lafa irratti warra uume hundumaa keessaa sadarkaa olaanaa irratti uume Waaqayyo. Hundumaa ol taasisee uume Waaqayyo. Uumama lafa irratti uumame hundumaa ol taasisee Waaqayyo nama uume. Ergamoota xiqqoo ergamoota gadi isa godhee jedha. Kutaa kan biraa keessatti macaafa warra Ibrootaa keessatti yommuu dubbisnu nama gaafa uumu Waaqayyo xiqqoo ergamoota gadi isa godhee uumama warra kaanii garuu ol godhee
nama akka uume sagalee waaqayyoon dubbata. Sana booddee eebbaan uume. Namni jalqaba eebbaan uumame. Gammachuu guddaadhaan uumame. Hin eebbise jedha sagalee waaqayyoo gaafa dubbisu. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 28 irraa gara gajjallaatti gadi siqxanii gaafa dubbistanii waaqayyo maal godhe jedha isaan eebbise jedha. Isaan eebbise. Maaliin isaan eebbise gaafa jennu eebba gurguddaa 4 nama eebbise waaqayyo. Eebba gurguddaa 4 karaa gurguddaa 4 nama eebbise. Inni jalqaba maa inni eebba bulchiinsaa yookaan immoo eebba tajaajilaati. Waaqayyo waan uume hundumaa irratti namaaf olaantummaa kenne. Olaantummaa gaafa jennu bulchiinsa, hooggansa, tajaajila hundumaayyuu eeyyutti kenne namatti kenne. Uumama hundumaa uume kana irratti namaaf mootummaa kenne, aaboo kenne. Kana hundumaa harka jala galfadhaa jedha. Simbirroota qilleensa keessa balali'an, allaattiiwwan akkuma kana qurxummii galaana keessaa warra lafarra socho'an munyuuqaa hundumaa irratti aaboo godhadhaa jedha. Aaboo godhadhaa jechuun maal jechuudha? Kunuunsaa, gargaaraa, eegaa jechaadha. Akka isaan kunuunsan, akka isaan tajaajilan, hojii tajaajiluu, hojii bulchuu waaqayyo eenyutti kenne? Namatti kenne. Inni jalqabaa bulchiinsaan, hooggansaan waaqayyo nama eebbise. Inni lammaffaan eebba sanbataati. Waaqayyo sanbataan akka namni eebbifamu taasise. Kana jechuun maal jechuudha? Boqonnaa guyyaa sanbataa jechaadha. Boqonnaa guyyaa sanbataa gaafa ilaallu uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 3tti macaafni qulqulluun akkas jedha. Bantii waaqaa lafti wanti isaan keessatti argaman hundinuus egaa in raawwatamanii waaqayyo guyyaa 7ffaa dura hojii isa hojjechaa ture in raawwate. Guyyaa 7ffaattis waaqayyo waan hojjechaa ture hundumaatti in boqote. Waaqayyo waan uume hundumaa raawwate. Guyyaa 7ffaatti waan boqoteef guyyaa 7ffaa sana in eebbise, in qulqulleesses. Seenaan uumamuu waaqaaf lafaa akka kana ture jedha. Inni lammaffaan eebbinni lammaffaan boqonnaa sanbataati. Waaqayyo boqonnaa kenneef. Namni guyyaa 6 hojjete guyyaa 7ffaatti akka inni boqotu kun eebba waaqayyo jalqabaa yeroo nama uumu namaaf kennadha. Inni sadaffaanii fi baay'ee barbaachisaa ta'e eebba gaa'elaati. Eebba gaa'elaati. Kanaaf jalqaba irratti waaqayyo eebba gaa'elaa namaaf kenne. Kanas immoo eessaa argina? Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irraa gaafa dubbisnu sagalee waaqayyo akkas jedha. Ergasii waaqayyo gooftaan namichi qobaasaa ta'uun gaarii miti, kan akka isaati kan isa gargaartu ani isaaf nan tolchaa jedhe. Egaa iddoo kanatti yommuu dubbisnu waaqayyo duraan dursaa namicha akka inni uume argina. Addaamiin akka uume argina. Maalirraa? Biyyoo lafarraa tolche hafuura jireenya godhu itti baafate. Sana booddee namichi uumamee akkaataa kanaan argina. Uumamni warri kaan hundi isaanii waan isaan fakkaatu isaanirraa faallaa kan ta'e saala faallaa qabu turani. Garuu namichaaf jalqaba irratti isarraa faallaa kan taate hir'uusaa guutuu kan dandeessuu fi waan inni qabu kan hin qabne kan fedhii isaa guutuu dandeessu kan biraan isaaf hin argamne. Uumama warra kaan ilaalee namichi waan hawaa ture tokko ni qabaata ture. Kanaaf maal jedhe waaqayyo? Namni qobaan ergasii waaqayyo gooftaan namichi qobaasaa ta'uun gaarii miti. Kanaaf kan akka isaati, kan isa gargaartu, kan isa fakkaattu ani isaaf nan tolchaa jechuudhaan akka inni hewwaan uume argina jechaadha. Inni kan biraan eebba wal hormaataati. Eebba wal hormaataati. Gaa'ela keessatti waaqayyo maal kaa'e? Wal hormaata kaa'e. Macaafni qulqulluun maal jedha? Horaa baay'adhaa lafa guutaa jedha. Lakkoofsa 28 irraa. Boqonnaa tokko lakkoofsa 28 irraa. Kanaaf horaa baay'adhaa lafa guutaa jedha. Egaa kana jennee gara gaaffii keenya isa jalqabaatti gaafa deebinu karoorri gaa'elaa Addaamiin Hewwaaniin hin karoorfamne. Eenyutu gaa'ela jalqaba yaade isa jedhu wal wajjiniin ilaalaa akka jirru beekamaadha. Eenyutu yaade? Dhiira moo dubaratu yaade? Tarii kan keessan dhiiratu yaade jechuu dandeessu ta'a. Maaliif Addaami duraan dursee fedhii waan argisiiseef kan akka isaati, kan isa fakkaattu, kan isa gargaartu hin argamne waan ta'eef Addaam yoo isatu yaade jechuu dandeessu ta'a. Kan keessan immoo lakke Hewaantu yaade jechuu dandeessu ta'a. Garuu harki caalmaan Addaamtu yaade jechuu dandeessu ta'a. Haa ta'u malee macaafa qulqulluu keenya gaafa dubbisnu gaa'ela jalqaba Addaamis miti hayyaade, Hewaanis miti hayyaade, Waaqayyotu yaade. Waaqayyotu yaade. Waaqayyo gaafa gaa'ela yaadu saala lamaan gaafa uumu, dhiiraaf dubartii gaafa uumu yaada Waaqayyo keessa, piroojeektii Waaqayyo keessa maaltu jira? Gaa'elatu jira jechaadha. Gaa'elatu jira. Isa yaade sana pilaanii isaa sana Waaqayyo akkaataa inni itti appilaayi godhe yeroo inni ittiin fidetu garaagarummaa qaba malee yaadi sun yaada eenyu ture? Yaada Waaqayyo ture. Addaamiif Hewwaan gaa'elaaf karoora hin qaban. Addaamitti ani rumette Hewwaan karoora hin qabdu. Addaamis immoo Hewwaan nan fuudha akka haadha manaatti ishee wajjin hin jiraadha, isheen jaaladheedhe karoora hin qabu, sagantaa tokko illee hin qabu. Sagantaan gaa'elaa kan Addaam kan Hewwaan otoo hin taane jalqaba irratti kan eenyu ta'e uumame
kan waaqayyo ta'ee uumame. Kanaaf piroojeektii waaqayyooti, karoorichi karoora waaqayyooti, yaadichi yaada waaqayyooti jechaadha. Kanaaf egaa gaa'elaa kan isaaniif karoorsee fi fedhii gaa'elaa wajjin kan isaan uume waaqayyoodha. Waaqayyotu akkas godhe. Isaaniifis kan karoorse, isaaniifis kan yaade, fedhii sana wajjiniinis kan isaan uume eenyudha? Waaqayyoodha. Kanaaf egaa har'a shamarri tokko yeroo umuriin ishee ga'u yeroo waaqayyo kaayetti gara gaa'elaa gaafa yaaddu dogoggora hin qabdu jechaadha, balleessaa hin qabdu jechaadha. Maaliif waaqayyotu uume akkaataa sanaan yaada sanaan waaqayyo ishee uume. Dhiirri tokkos yeroon isaa gaafa ga'u guyyaan isaa gaafa ga'u umuriin waaqayyo sanaaf akka inni ga'u taasisu yommuu ga'u gara kam ilaala? Gara shamara tokko ilaala. Gara shamara tokko maaliif ilaala jechuu hin dandeenye. Namoonni tokko shamarran akkuma kana dhiironniif shamarran yeroo isaan umurii gaa'elaa keessatti yookaan immoo gara umurii dargaggummaatti yommuu seenan karaa namni hin yaadneen yeroo isaan walitti siqan haalaan wal dubbisan amala kanaan dura hin qabne argisiisan yeroo itti namoonni dheekkaman akkuma kana yeroo itti namoonni gidduu galan akkuma kana yeroo itti namoonni baay'ee akka waan haaraatti ilaalan hin jira. Kuni adeemsaan cubbuu otoo hin taane akkaataa itti waaqayyo nama uumetti yaada sanaan achi keessa waan jiruufi kun dirqama jechaadha. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 23 hanga 24 yommuu dubbisnu sagalee waaqayyoo akkas jedha. Itti fufee yaada namichaa gaaffii namichaa deebisuudhaaf waaqayyo akkaataa itti namni qophaa ta'uunsaa gaarii miti erga jedhee booddee adeemsa waaqayyo ittiin dubartii sana immoo fide macaafni qulqulluun akkas jedhee dubbata. Boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irraa jalqabee. Waaqayyo gooftaan namichi rafee akka of wallaalu godhe otoo namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhe iddoo isaatti immoo foon guute. Waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isaa namicha keessaa fuudhe sanarraa dubartii tolchee namichatti hin geesse. Lakkoofsa 23 baay'ee heertuu natti toludha. Namichis immoo amma reefu ta'e isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa fuudhame isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu jedhe. Egaa waaqayyo namichi rafee akka of wallaalu erga taasise iddoo tokko lafee cinaacha isaa keessaa fuudhee isarraa immoo dubartii tolchee namichatti geesse. Namichi baay'ee jaalatee baay'ee gammadee baay'ee itti tole. Eewutu hojjeteef eewutu geesseef waaqayyotu geesseef. Waan waaqayyo hojjetedha, waan gaariidha, dogoggora hin qabu, hir'ina hin qabu. Baay'ee namichi hin gammade. Qaawwa isaa kan guutu, hir'uu isaa kan guutu, fedhii isaa kan biraa kan guutu, gammachuu guddaa kan isaaf kennu kan biraa argate. Kanaaf maal jedhu waaqayyo qajeelfama inni kaa'e lakkoofsa 24 irratti. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa, haadha manaa isaattis hin maxxana, isaan lachanuus foon tokko ta'u jedhe. Kanaaf egaa jalqaba kan yaades eenyu? Waaqayyo. Qajeelfamas kan kaa'e eenyu? Waaqayyo. Dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa akka dhiisu, haadha manaa isaatti akka maxxanu, dubarris immoo akkuma kana abbaa ishee fi haadha ishee akka dhiiftu, abbaa manaa isheetti akka isheen maxxantu, isaan lachuus immoo foon tokko akka ta'an, jireenya tokko akka isaan ijaaran, mana tokko akka isaan ijaaranii sagalee waaqayyoo lafa kaa'a jechaadha. Kanaaf egaa jalqaba gaa'ela eenyutu yaade? Waaqayyotu yaade. Gaa'elli ilmaan namootaaf eebbaa fi bu'aa akka ta'utti eessatti uumame? Eessatti jalqabe? Onnee waaqayyoo isa jaalalaan guutuu keessatti jalqabe. Macaafni qulqulluun waaqayyo jaalala. Waaqayyo jaalala. Onnee waaqayyoo keessatti jalqabe. Yaada waaqayyoo keessatti jalqabe. Akkam namatti tola kun. Kanaaf gaa'elli eebbifamaa kan ta'eef kanaaf. Onnee Addaam keessatti otoo hin taane, onnee Hewaan keessatti otoo hin taane, onnee waaqayyooti. Bakki argama gaa'elaa, bakki jalqaba gaa'elaa onnee waaqayyooti. Har'aa tarii gaa'ela wajjin kan wal qabatu labsiin adda addaa jiraachuu danda'a. Aadaan adda addaa jiraachuu danda'a. Wantoonni baay'een jiraachuu danda'u biyya lafaa kanarratti akka biyyaatti jechaadha. Haa ta'u malee garuu labsiin mootummaan baasu aadaan hawaasni itti amanu kamiyyuu yoo ta'e dhimma jalqabaaf dhuma gaa'elaa irratti yaada kan qabu waaqayyoodha. Dubbachuudhaaf mirga kan qabu waaqayyoodha. Waa jechuudhaaf mirga kan qabu, qajeelfama kennuudhaaf mirga kan qabu waaqayyoodha jechaadha. Kanaaf maddi gaa'ela wajjiniin wal qabatu waaqayyo waan ta'eef bu'aan achi keessa jiru, gammachuun achi keessa jirus, qajeelfamni achi keessa jirus kan inni argamu eenyurraati? Waaqayyo irraati. Kanaaf kan inni Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irraa sagalee waaqayyo akkas jedhuufi gaa'elli hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'u, ciisichi gaa'elaas immoo hin xureeffameen kan waaqayyo jedhuuf. Kanaaf ulfina qabeessa haa ta'u nama hundumaa duratti. Qajeelfama waaqayyooti. Isa yaadeetu, isa jalqabeetu, akkaataa inni itti ta'uu qabu qajeelfama kaa'e waan ta'eef qajeelfama kana eeguun barbaachisaadha. Hundumaa duratti maal haa ta'u? Ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'elaas immoo maal hin ta'in hin xureeffameen jedha. Ciisicha gaa'elaa jechuun hariiroo abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru inni kun maal hin ta'in hin xureeffameen jedha.
hin xureeffamin jedha. Walitti dhufeenya qaama lamaan gidduu jiru akka inni hin xuroofne macaafni qulqulluun keenya hin dubbatu. By the way kana qofa miti kanarra kan darban qajeelfama Waaqayyo waa'ee kanaaf kaa'ee kanarra kan darbani Waaqayyo akka inni isaan adabuu fi gara firdiitti akka inni isaan fidu sagalee Waaqayyo keessatti lafa kaa'ameera. Maaliif qajeelfama Waaqayyo gaa'ilaaf kaa'e cabsuun cubbuu akka ta'ee fi akka inni gara firdiitti nama fidu sagalee Waaqayyo keessaa argina. Macaafa qulqulluu keenya mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 15 irraa akkas jedha. 14 irraa qabeen dubbisa akkas jedha. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadan, isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf aaboo qabu. Karra sanaanis mandarichatti ol hin galu. Garuu warri akka saree waan hundumaa xureessan, warri qoricha namatti godhan, warri halaleen, warri gumaan, warri waaqayyoon tolfaman waaqessan, warri wanta sobaa jaalatan, warri hojjetanis hundinuu alatti nafu jedha. Kutaa kana keessaa namoonni mootummaa waaqayyoo keessaa alatti hafanii namoota akkamii akka isaan ta'an kutaa kana keessaa argina. Keessaa tokko warri halaleen jedha. Warra halalee jechuun maal jechuudha? Warra sirna gaa'elaa seera waaqayyoo alaa yookaan immoo sirna uumama waaqayyoo kaa'een ala gaa'elatti fayyadaman jechaadha. Warra walitti dhufeenya gaa'ela keessaa abbaa manaa fi haadha manaatiin alatti sirna gaa'elaa akkuma kana fedhii waaqayyo hin barbaanne raawwatan jechaadha. Kutaa kana keessatti warri halaleen jedhamee kan ibsame jechaadha. Kanaaf waaqayyo firdii kenna jechaadha. Inni gaa'ela maatii warra jalqaba ta'e waaqayyo gaa'ela bara keenyaafis immoo jalqabaa ta'uu barbaada. Mana bara keenyaaf jalqaba ta'uu barbaada. Kanaaf sagantaa kana warri dhaggeeffattan dargaggoota akka taatan beeka baay'inaan akkuma kana maatiinis jiraachuu dandeessu. Warri gaa'ela keessa jirtaniif gara fuulduraatti gaa'elaaf karoora qabdan as keessaa waan jirtaniif waaqayyo waan tokko barbaada. Jalqaba gaa'ela keessanii akkuma kana xumura gaa'ela keessanii ta'uu barbaada. Har'as waaqayyo gaa'ela keessaniif mata akka ta'u, mata duree akka ta'u eeyyamuufiin baay'ee barbaachisaadha. Kana beekuun barbaachisaadha. Waaqayyoon alatti waan tokkollee gaa'ela keessatti milkaa'inni akka hin jiraannee fi ka'umsi isaa, jalqabni isaa, har'i isaas akkuma kana garri fuuldura gaa'elaa waaqayyoon alatti karaa sirriirra adeemuu akka hin dandeenye kutaa kana keessaa bal'inaan wal wajjin hubanneerra waan baay'ee kanarraa akka barattan abdii guddaan qaba. Egaa gaaffii xumuraan isin gaafachuun barbaada. Hammam keessantu waaqayyoon jalqaba akkuma kana xumura gaa'ela keessanii gochuu barbaada. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Kanarratti akka isin baay'ee eebbifamtan abdii guddaan qaba. Waaqayyoon dursaa gaa'ela keessan irratti jireenya keessan guutummaa irratti waaqayyoon dursaa sana booddee waaqa jireenya keessan dursaa eebba achi keessa jiruun waaqayyo bara keessan mana keessan eebbisa. Waaqayyo isin haa eebbisu amma dhumaatti waan wajjin turtaniif galatooma. Yeroo itti aanu sagantaa itti aanu wal argina. Ayyaanni waaqayyo hunduma keessan wajjin haa ta'u.